اللي نياتو إساكون أبدي برجرت أبدي بربي برجرت يو أبدي إرجت اللي إنا بكتنا جرانا نياته والله ككتشيسو باتة يولد كوي أبدي كيندو بدا ولله ككتشيسو باتة أنا ما كقادت لمانو إجاكي يكبتاتي كمرجات والله قالوا أنا إدار أبدي ناوي يان إسانا تيا post isa commenti gora share gora takka idari commenti barresen be kujere nagi kan ina abdi kale mai kale yu barresen biture warra ke nagen ke soda ten hair giyani barresen commenti kale sa barresen ban because gargaru ni barbada bole sakiya garu jarri kun ufuma ari yiddu jiru isani wali galani umara kon ka baramanuti ana fabdi million kudame ka jiddu ke nagara garum man ka jiru bar walitti araramne bar yaada ke na walinu arantani adagalle jollen kullaman ufuma kaysa walilafa ummata kaysa len cinkina ummata boru ittihajamta o olamaota abota kaysa len cinkina abdi fi haydar waligala wanto konu yara dubbi kan rafita dubbi lama beriyati jechota haydar jarature motu abdi jarature anille jarature abdi ifa magafanna garu bakka birri kuni bakken birri kun ummata keessa nama galche jarana media kanatti namni kijiba fannan simnan idbeliki mata ol qabaten dem to hadata gargaru dandetu wallahi bakka tana walitti nu ararsa abdi jetta abdi ki wali qabate jetta dubbita ايش استاذ جراس dubbita ka doktor aslin dubbatani rani wani irade bun kamu tagama abdin dubbita nasirre sudan dawuda تقرأ لما تا أستاذ عبد الرحمن واجد شو برباد أستاذ طالب واجد شو برباده رب جزاء سني هاديبو وعلما نجلا مقولنا واني لما نجلا قوتن أما جماعة كنت كوتش واري سنجتن كيسا بو نجرو أني اللي مبو أنقفا كينسان تي بابا كينسان اللي تي ربي بجت سنجالنا قروا دبين أما أستي نمني كما دقدمي أفوري جرارة ملي namni tiktoki kana fayyadamu dubbin takka kanaan keessattuu mana aslii kanatti kanaan nama tiktoki qabu guutuu walgaa mana miliyoonaati miliyoona tokkoof 900 qabaa miqaallichi kana hunda walgaa nullee as keessa rabar miliyoonaaf 900 kana keessa nullee lakkaateeti tamaam kanaaf amma dubbii tana laalee keessaan fixee taa gara birrii tana fixee dhufee isinii gabaasa jedha يوكا أمه متنا ستونو فتا وان برانا نفندورا كيسان دابتنجو سبب ما لجنان نبساتي تبرا ورقسا السنرا أمو نكو ريفنا غلا دي من ربيتو أنكرا دفين أنقلو وناقلي تابينا ونبار مجاهدتو قرنا يتشباثني أستاذ أما يولالو أداك إني والنجر وسندا والله نانقلي إذا اللي منك يأكلو بريسابولا نما كما قلت كما نما كستوري إما بريسان دوهنيتو مالي النجر يأسيتو ماذا تقول فيه يدر بكم أدي بس دي جنان سله يدر تبريها قرارة كثيرة جراتوري والله أما ريفنا قلار ما نبرات اللي أكلوا بريسني بر والله ما بريسن كناف أما وننا قوتن حواسا كنا توان كنا بربادام مجال أفبتش أيومتي والرمجستي إسولي انتاو كنا قوت ما هتون ونجرن يون تنباني آدا ميديا تيكتوكي كنا الرا يوالي شافات شيء كوتين جرما أكنا كناف وني نوغوتن كيسام فتا تنجتشو تنا يوكا فتا إسيني غباسا إدانو ما فتا إسيني غباسا إسيني رافودن رفتني يو أصلي تلي امتني أصلين فيديو تكتي حجته الدنيا تنغوتونو نرغيت يوكا غستير رفتني أفاد لما يو دبتن نمن اللي جرات شوباتو نيغا يو أسير التلي إسيني تلودو دي هرّيغا كيسا سينا جتني جتن أكام جتن تن أمه لكي دوغان تنا جري يو أبدي نلي دوغا جرو أما باسا أبدي نفر يراني أبدي كدا أبدي دكتور مينا أبدي بانوندن وفرو جراتناف وانتنا كستي كبرنا جرا أبدي أتنفوري المكي أبدي ركاسا أبدي نادبتني دكتوري مي يروتك يفهم اللي بوهدا دكتور كابور نسر رسالة كنا تقول واتن تولي مين وبسا أيشي واقع جيل فنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكا سرناوي كيس جرساني في بيكوسي أيوانا جديتما وان كان فرماتو يكاو في واني كأنه أما دبين بكا لما جرت ولا هو بنو هيدر وبلينتي يمرت كيسانون هو بدا
tokko wanni hadha sagantaa kana bakka kanan nu deebise wadhabbii keessan kan dheengadda sila jaarsi fudhatanii Ustaaz Xaalibuun fudhatanii isaan usuuneen gara miidiyaatti bifa haarawaan as deebi'etu waan kana hundaa margisiisee dubbii kana Ustaaz Xaalibuullee as deebisee nullee as deebise. Waa'ee warra abdiitii fi dubbii dheengadda murtee kaayamee ati doktorillee hojii manaa isaanii kennitanii nullee itti kennannee jennee dubbiin achirraa jijjiiramteeti ajandaan biraas dhufe. Kun dogongoraa balleessitanii hanqiftanii osoo nurraa waa deebii tokkoon fudhannee bifa haarawaan fiduun dogongoraa jedhanii ganama dubbatan Dr. Ustaaz Xaalibuun jechuu clear waan ifa jiru jechuun kun. Inni lammaffaa waan amma kaame kana waa'ee heedarii fi waa'ee mallaqaa kana wal qabatee wanni araarri bu'a jedhee ani yaadu akka kiyyatti isini Dr. Heedarii Abdii Ustaaz Xaalibu keessa waan kana dubbisa haqa mucaa kana muumaa tarteen qabu guyyaa takka haa ta'u daqiiqaa 20-30 haa ta'u haqa isii baafnee maybe akkuma amma asirra haa bahu yoo jettan akkuma Ustaaz Xaalibuun jedhe ajandaan isaa keessi dheeraa ta'uu danda'a saa dheeraa nama fudhachuu danda'a isaan irraa keessaa wal argitanii isii sanillee ila akkana jettanii dhugaa asii deebitanii maybe viidiyoo iyyuu dalagaatii yookiin ammoo asirrattuu deebi'a daqiiqaa 10-20 waan akkanaati jedha sanillee akkasin nu araarsaa isiniin jechuu barbaadeeti. Mara koo qaba yoo koomishanii kenni waa bitu bitti kennanii achi namni bakka kafalee. Eshi dubbadha Ustaaz Xaalibu Heedarii kenna. Mee dubbadhuuti waa isiniif fura. Amma waa takkatti godha Abaazarri mee takkatti na dhageeffadhu Abaazarri dhiifamu. Abdii takkatti irraa fuuna waan ibsisa irratti. Abdii irraa fuudha. Ilame Abaazarri mee dhiifamu jechuun amma jidduun Abdiitii fi Heedarii waan taateef si dubbisna bareedaa kee dhiifame. Abdii waan kana irratti waan isin furu qaba yoo nuun jedhe takkatti yaada nu haa kennu bara balbalti ummanni kenna hiikamuu nuti bar maa sanduuqannaan Abdii yamee ummata kana yaada furmaata qabda carraatii kennanii dubbadhu. Abdii Hayyee galatuma egaan jira maaliif akka natti cakkaname hin barre dhugaa dubbachuudhaaf erga silaana dhukkubachaan ture. Sodaannee tumaanii bara akka dubbiin tun dhumtuuf dhiifama. Ta'uu rakkoon qabu. Wanni kun gaafa sana kan jiru Rabbiif mucaa damee jedhamudha. Mucaan damee jedhamu mucaan na yaalchisaa ture. Mucaan na gargaaraa turee fi Rabbitu nu gidduu jira. Namnu hin jiru. Dhugaa jechuun falmiin injifatame jechuun yookiin injifate jechuun dhugaa bahe jechuu miti. Namni garee jaarratee arraba toltolee jechoota miidhagfatee falmii injifachuu danda'a normaalidha. Falmii injifachuu jechuun dhugaa jechuu miti. Injifatamuu danda'a, injifachuu danda'a. It's normal. Garuu Haydar anaaf Haydar walitti hin siqnu dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee walirraa fagaanna. Yoo walitti dhufne nagaa waliin jenna. Nam beeku baay'ee silee isaan beeku. Kan na beeku nam kan biraadha. So atiyyuu jette namni miidiyaa irratti beekamtii qabaateef uummata gargaaruu danda'a miti jedheetu dhugaa koo dhokse jette atiyyuu. Ragaa ba'aa jirta akka inni dubbii dogoggoraa dubbatu jechuudha. Atumtu asirratti jechuudha. Kanarraan kan hafe Haydar akkuma jalqabaa ani ayisii seeneen nama jalqaba na bira gahedha. Ani yeroo sanatti waan ta'aa jiru waan godhame nama naa gaddu nama naa boollee hin beeku ofii koo hin beekun ture. Sana booda garuu viidiyoo hojjetee uummata biraan gahaa ture. Achii gara umraa deemuudhaaf akka jedhu natti hime. Akkasumallee waan hojjetee fi maallaqa akka isa barbaachisu natti hime. An harki kooleen hojjetu yeroo sana harki koo lamaansaa bilbilaan qabatu. Ofiisaatiif kan dabarse mucaa ana gargaaraa ture damee jedhamudha. Maaliif jennaan gatii poostiiti. Gatii tiktaak irratti feesbuuk irratti poostii dhoobuuf jecha fudhatee meeqan sii dabarsannaanii 300 naan jedhe. Achiin dabarseef aniyyuun dabarsine mucaatu dabarsee fi umraa deemaan jira jennaan hunda horiizinii irratti umraa jedhee dabarse mucaan agartaniitti yoo ta'e achirra. Mucaan na bira jiru sun kiristaana. Abdii dhiifama namuu beekan.
abdii kiyya dhiifama. Amma wanni nu barbaanne yoo tarii wanni sun wanni fooyyeffamu jiraateedha malee dubbii masa irra deebamee yoo haasawu taate isii san ammallee deebinee kakadhan dhageessifnee jechuun walumaa galatti qodaan naa bitan jedhan jiru ergaan hin ergadhe hin jiru qodaan bitame na bira gees immoo hin jiru qodaan bitame na bira gee yoo jiraate ragaa wajjilaa qodaa kana bitame isa bira gee yoo jedhame dhugaa ta'uu baatullee dhugaadha jennee fudhannee hin dabara rakkoon hin jiru kanarraan kana fi poosti godhee viidiyoo garaagaraa hojjetee qarshii fudhate kanuma waan taaraan hin jiru. Dhiifama amma akki goonu dubbiin wanni xiqqoo dubbii baasuu didee fi homa qara namni silaa wanna jedhe san irra deebamtee akkana taate sababni yoo jedhame nama qara dhageenyillee dhageessisuu nu jalaa ta'aa jirtii fi waan saniif an amma gabaabbinatti wanni hawaasni akka waliigalaatitti illee beekuu qabu waan kana keessoon findaa gubbaa kanatti of yaa godhanii waan jirudha. Amma yaanni meeshee takkatti nama jidduu kana keessa illee jiru waa kana marayyuu irraa ittifaa jillee itti qabu waan taateef yaada takkatti isarraa fudhannee kaane gara dubbii furmaata keessoodha waan kana hiiknee kaane uummataaf tasdeebuu qabna waan taateef mee Sheek Taahir waan kana irratti yaada. Ustaaza dhiifama osoo Xaahiriin bira hin geenye dhiifama wajjin waan naa gootani an dubbii gabaabsee innaan xiqqoo mumkin anarra waan beekanitti fakkaata abdii waan amma jedhe kanaaf Haydar komishinii mallaqna barbaachisa jennaan komishinii qarshii 300 kenneeti jedheeti haa kakatu anis kakadheen mallaqa uummatallee ofirraa deebisa rakkoon tokkollee hin jiru haa kakatu abdiin viidiyoo banee balaa ana gubbaa dhaqqabe daa'ima kiyya rabbitti haafidu jedhee kakannaan gubbaarra jira waan ta'eef ani garuu balaa hin sarra dhufe kun narra haa gahu illee qura'aan rabbii qabadhee kakachuu nan danda'a. Kakkannu ustaas kakkannu please. Viidiyoo banee daa'ima kiyya qabadhuuti rabbiin balaa ana qaqqabe rabbiin daa'ima kiyya haa dhaqqabe. Dhiifama Haydar siin kennine dhiifama. Haydar please. Amma ani wanni waan kana irratti as gubbattoonni hin kaasnu jenneef waan kanaaf amma namni akkasitti hin ta'u. Jaarsatti yoo himatani jaarsi akkam godhee dubbii fixaan karaasan malee akkana jedhii jecha akkana jedhii waan kana jedhii amma yoo nutti himte wanni jaarsallee nu barbaachisuuf tokko hin jiru amma Sheek Taahir yaadan qabdu yookaan ammoo gara cuunfaatitti adeemname Sheek Taahir yaa inni gaha mee yaada kanarratti yaada maal qabdu? karaa dheeraa miilatu gabaabsa dubbii dheeraa jaarsatu araarsaa jedhanii namni aguma fedhellee yoo wallabe rabbiin nama qabanii keellaa hedduu keessan seenu haguma fedhellee yoo dallane rabbiin nama qabnaan bira dabra namni walitti bu'uun har'aa miti sila an akkanatti fakkaatetti wama isin jalqaba jettanii rabbii jecha irra walii dabra keessa hin seennu jettan santu caala ture rabboomni tan miidhama ofillee ofitti cabsanii rabbii jecha irra kutasan ta caaltu hin jirtu. Akkuma rabbi quraana keessatti suura Al-Imraan keessatti nutti himesanti silaa isitu caala. Jarri kun erga walitti bu'anii isinillee agataa abdannin beeka namni birallee agataa abeni beeka himmattasinaa walitti hin bu'inaa kun kaanarraa dhoorgi jedha jidduu kanatti aga nuti rakkannillee hin beeytan jarana erga namni asirra jiru kun guutuun yeroo isaa fixee asirra aarsaa godhee taa'ee araara keessaniif dhufe. Rabbi quraana keessatti illee waa'een araaraa dubbatame jira. Kanaaf jarri kun an akkanatti fakkaatutti asumarratti dubbiin tun rabboomumaan bira osoo kutamte baay'ee gaariidha. Zirzirii keessa yoo seenne waan biraa ta'uu danda'a. Kanaafuu wal'aafiina aninnaasi wallaahu yuhibbul muhsiniin. Rabbiin warra irra walii dabru jaaladha jedhe. Warra waan gaarii hojjetu jaaladha jedhe. Gabaabumatti jarri kun kaleessallee rabboomaaf jecha wal qabataatiin hin turan wal deeggaraatiin hin turan ammallee jechuma gabaabduu obboleesso marree anillee si miidhe awfa lillahi atillee na miite afwa lillahi anaaf si obbola islaamati jidduu keenya shayxaanatu seene irra walii dabra jedhanii fixuu qaban turan waldhabbeen har'aa miti kaleessa ture jara keenya ummanni wal ajjeesee nama walirraa ajjeesee kana nama hin dararu awfii walii godhee wal bira lixa jechuu san ka caalullee hin jiru. Kanaaf ani yaanni an qabu asumarratti awfii waliin jedhamee du'aayin godhamee ajandaan kun xumuramee wanti itti aanutti osoo cehamee kan jedhudha malee
gana erga sirratti ba'e gadi buunee keessallee xumurree akkana goona waan jedhu kanallee waan tolu natti hin fakkaatu xumuradhee jira. Ustaz Xaalibu dhiifama isinitti hin deebi'e. Mucaa danee isinitti illee bilbilaa jira mucaa inni tagaadha jedhee garuu ani akka inni jedhetti wanni isinillee hubachuu qabda wanni hawaasni illee hubachuu qabu mallaqna saamee hin jenneeyyu mallaqa mucaa danee jedhamutu dhiifama dabarsee fi Haydar kiyya dhiifama. amma anamma sodaan kiyya guddaan bilbilli isa bira ture waan ta'eef mallaqa ofii isaatii dabarfatee isa sodaachaa ture Haydar dhiifama guddaa bareedaa kiyya dhiifama amma waa lama tokko yoo nu deebsisa jenne gadi buunee haasa'u lafarratti yoo tarabbii tanatti fixnaa jenne afii olii goosisu ammoo waa takkatti Dr. Asliin illee warri wallaayinii kana jirtan illee waa takka isin hima anam haqiiqaa jara baase namni yeroolee sagantootii akkanaa kana hojjatu waan intarneetaa wantoota garagaraa jedhamee namni tola ofiitiin fedhii ofiitiin walii kennuun uuma jiraata. Abbaan komishiina guyyaa waan haganaati mallaqa haganaati birrii haganaati torbaanitti akkana daqiiqatti haganaan hin jiru. Laakiin ammoo namni waan dalage tana keessa intarneetii guuta. Hoteela ta'a. Hoteela qabatee ta'a. Nyaata. Kuni waan ifa jiraati. Namni fakkeenyaaf dalagaa tokko yeroo dalagu gaafa abdiin mana yaalaa hospitaala taa'u kana Haydar bar konkolaataan jidduu kana keessa deemaa naaftaa guuttate. Intarneeta guuttataa bar. Hoteela bulaa yeroo garii manatti isatti mijaatu deemanni isaa hospitaala irraa fagoo waan jiruuf hoteela bulaa bar. Wantoota garagaraa nyaata guddootu jira bar. Namni waan kana adeemsa jiru kana laale nadaaja namni kun itti baasa. Intarneetatu jira, hoteela bulu jira, nyaatatu jira. Ifaajee tana baasilee baaftu kana haa cufu jechaan kenna malee wanni hattinnataa wal qabatullee hin jiru. Namni kenna xurii waliin laaquu barateeti malee. Abdii yoo 300 miti 500 soo fudhate akka nama tokkotti ta'idan birriin 500 kennuusu yoo dhugaayyuu taate. Waan inni nadaajaan, waan inni intarneetaan, yookaan hoteela buluudhaan, yookaan iddoo wayii dhaquudhaan, yookaan haanuma kana mijeessuudhaan nama dubbisuudhaan baasii bahu malee baasii hattinnataa wal qabatu miti. Rabbii keessan sodaadhaa hawaasa kiyya warri onlaayinii irra jirtan. Waan kana addunyaa tana addaan diiguun hin taatu dhugama namni illee attudhee waan akkana kana barreessaa jiraatu. Kanaafuu wanni kun osoo argameellee hattinnata wayituu hin qabu. Waan hattinnata qabuu miti waan namni waan ifaajesanitti eegana ammallee ifaajesanii baasii kiisii ufiitti baasa. Amma fakkeenyaaf Haydar gaafa abdiin mana yaalaa keessa taa'u mana yaalaa keessa inni taa'eetti mallaqachi kiisii isaatiin fuudhe yookaan akkaawuntii irraan fuudhu bar. Waan ufii qabu namarraa fuudhee liqeeffatee fuudhee intarneeta guuttatee ummata keessa iyyee danfa ofii soofti bara danfa namni yoo aga danfusan ofirraa waa xaraqatee waa bitatee hoteela bulee manni isaa yaalaa sanitti walitti hin dhiyaatu. Yeroo achi keessa namni hin bulu haqiiqaa jiru karaa kanaan namni nama qarqaara. Wanni addaa Haydar abdii bilisummaa dalagellee hin jiru wanni hattinnata jedhamullee hin jiru. Osoo birriin itti argame hattinnata nyaatne wanni jedhu hin jiru. Nama kaayoo ofii akiraa ofii gurguratuu barbaadu nama rabbitti hin amannetu hattinnataa wal qabsiisa malee. Kanaafuu wanni kuni waan abdii Haydar abdii bilisummaatiin eegalamee namni yoo intarneeta waan akkasii dalagee jedhe intarneeta kan kiisii keetiin guuttatiin jedhee namni namaan jechoon oma jiraati. Kanaafuu tana dubbii osoo karaa kanatti uummatallee irraa qabne. Waan takkatti dubbadhu waan takkatti ho'i dagadhe dhiifamaa wajjin. Dubbachuun gaarii natti fakkaata. Bakka umraa sanirratti tikeettii wahii Haydar naamuri jedhee natti ergee anis nama mursiisee ture. Tikeettii sun hin gubate. Yoo tikeettii gubate san naa kaffalanillee jedhellee Haydar dhugaata nu haa baasu. Ayyaala isaanii isaa irra ture sababa saniif tikeettiin gubattellee yoo jedhee sababa saniin birrii kana jarrillee kennaniif yookaan dabarsaniif dhugaa tanallee nu haa baasu dhugaan hin barbaachifti waan ta'eef waan san ammoo ana natti kaasee ture wanti sunillee hin jirti yoo dhimma san wajjii wal qabattellee wanti sun ifa nu haa baatu bakka tanatti yaada jedhu kan dabalataa qaba. Asli
Oh, waan gaariidha. Mee carraa nuu kennitanii egaa asirratti waa dubbanna. Nasrii ko yeroo abdii dubbataara. Abdii maal jedhu? caalaan dubbadhu. Ulfaadhaa jazaakumullaahu khairan. Namni egereen Haydar yaachisu jira, namni egereen Abdii yaachisne jira. Sababa wanni jechuun kun I don't know. Naagalaan jiruun kana caalaalee dubbachuun fedhullee asirra taa'ullee hin fedhullee turuullee hin fedhu. Waan hojjeteef Haydar nyaachuun humnaan hin fudhanne Haydarii. Kiisii kodhaan fudhanne Haydarii. Na qabee na haggatee hangina godhee hin fudhanne Haydarii. Hin hojjetee koomishinii isaa hin fudhate miti hin fudhate. Wallaahi hin fudhate. Bakka. Wallaahi maaliidha? Warabbal Kaaba hin kishifte kijiba. No. No, ati jetteef miti kan hin kijibu. Yeroo tokko nan fixa. Haydar dhugaa nan fixa akka please. Wallah nan fixa. Dubbatu dhiisa mucaan kun dhukkuballe bakka baamsanii walitti araartu. Garuu Kunuuti akka kootti dubbiin amma baay'ee yedagam kun toka dhiisi. Dhiisi amma laal doktor Asli mallaqni kun maal sinnaa kenna miti carraa sinnaa kennaa jira miti. Oy carraan ka abdii Haydar. Sina Haydar dhageeffadhu kaa. Carraan ka abdii Haydar. Abbummaa hooggansan lammaffatti deebu jira bar. Lammaffatti deebu jira. Anamma dhugaa jirsin ta'e. Badeen finne na fixa. No. Gidduun akkas qabani ka Haydar. Hin dubbataatillee sii kenna deeqa Haydar dubbat. Maali Haydar gira sorry abdii dubbat abdii. Ayyee waan gaariidha. Kanarraan kan hafe an akka nama tokkotti akka namaatti Wanna sana posti bakana le yaada dubbatu gee dubbatu abdiyyee bannaati. Ishi? La. Dubbii walitti nama fidu dubbadhu ishii keessatti gara nyaatte sagaleetu jaala. Dubbadhu si kenna. Ela akka namaatti akka nama tokkootti akka nama ta'ee lafa kaarra jiraatu tokkootti wanna sana posti gochuun ni dogoggortee wallaahi dhibbaa miti dhibbaa olan dogoggore beekamaan baay'een dogoggore maaliif jennaan kan kanarra caalu jiraachuu mala kanaaf dhimmi keenya kuni asirraa bu'ee lafatti haasaanna anillee ustaazatti waan himadhu hedduu qaba innillee waan hedduu qaba ragaa keenya illee namni taa'ee qaamaan nuufa ilaalu kan saallee namni nuufa ilaalu mucaa qabadhees muka qabadhees lafa qabadhees ni jedhu waama sheeriyaan eeyyamtiin kakanna rakkoo takka illee hin jiru dubbii afaan uufi dubbii ba'anne jechuun bakka waan baay'ee haasoo hin fedhu an asirratti dubbii kana asirraa gannoo buusa an akka kootti dogoggoreera kanan jedhu yoo jiraate poosti gochuu koo dogoggoreera namummaa miti kun kan ammoo kanan godheef nan bilbilee fi na dhiise hayidoo dhugaa walolan qabnu mucaa kana wajjin guyyaa tokko afaan keessa wal baanee hin beennu cabidoomi waliin jennee hin beennu kaleessa ganama bilbilee fi Haydar Please na dhiisi maalan godhe maalan balleesse waan biraa walirraa qabnaayi minaamin maal hawaasaa wajjinan si arrabsee hawaasaa wajjinan sobee hawaasaa wajjinan dhiifama si gaafadhanaan jedhe wallaahi innaa bakka ani immoo waa meeqa keessan jira xiinsammuu miidhameen jira waa hedduudhaan cabeen jira waa hedduu aarii meeqa keessan jira bakka dabbareenyinnaa postot kun bakka isinii galee kana gatii ta'ee fi kana booda waan tokkollee dubbachuu hin fedhu yaada nama tokkollee fudhachuun barbaadu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inyate fudatera. Assalamu alaikum. Ewa amma dhugaa jiru amma sidaa himu carraa isaa kan ta'u waan ta'eef abdii kootu deebi nama harka darbiseen deeme. Riisitii kanarratti mallaqni qarshiin 240 akkasuma asitti 40 ustaaz Xaayir Galatoo irratti gaafa kam gale beektaa gaafa maarchii inni mallaqa akaawuntii anamma kenneef kanarratti kan galchu. Abdii qalbii ustaazota ofitti cabsiri kootu deebi abdii. Laali ustaaz Abdii Raggaasaa. Asli. Mallaqa kana akkuma reef ustaaz Xaayir Galatoo jedhan ragaa waan kana baay'ee osoo oliin baahin dura ustaaz Xaayir Galatoo namni hundi beekaa keessan haqa Yoosef himee jechuun. An garuu lubbuu kiyya aarsaa kafalee maqaan fedhe haabatu. Hawaasni muslimaa saamamuu irraa haa fudhate malee akkana arrabsaa yookaan ammoo akka nama keessanatti dulchisu hin beeka lafarrattis miidiyaa irrattis tokko jedhe haqiqaan jiru mucaani tikeetii sababa isaa osoo laal dura wani jalqaba sii galuu qabu mucaan kun guyyaa 3-4 ICU keessa tura of hin beeku akkaawuntii isaa dhageeffadhu. Haasawa wannoo miti amma inni maal jedhe amma dubbii amma inni maal jedhe akka inni jedhettis anattu miti garuu haqa miti hattu sin hin jenne inni gabbuu efi miti dhugaan hattu sin hin jenne inni dalagee
komishinii fudhatee lakki dalagee komishinii fudhannee waan kana naabiti yee natti kennee yoo jette ofirraa dubbii mulquudha. Lakki asla inni tikeetii Dhimmi amma dhimma keessa malee waa'ee musliimaati miti. Waa'ee musliimaa kan miliyoona 16 ture sanii sunillee ammaa itti uummanni kun hin galateeffanneedha galatoomaa jedhe. Amma 300 kana dalaydee fuuraa kee fudhatte moo waa biti jedhesitti kenna allaqe. Ofirraa buusi karaa kana qofaan kaate ofirraa buusuu dandeettu. Haqiqaan dhugaadha lafa jiru ani haala barbaachisaa ta'een hachuu nan danda'a. Ani mallaqa inni halaala barati yoo fuuraa kiyya fudhallee jette kun saansitti mani. No. Ani ansi jammare komishinii yoo ta'e miilee 7,200 dhufa malee komishinii qarshii 300 dhufu. 300 kana maa irraa fuuta ija. Warabbal Ka'aba ani raanfuuni. Risiitii jiraan kun risiitii mata. Warabbal Ka'aba ani raanfuuni. No. Risiitii jiraan jechuun bara. Heidan dhaggeeffadhu. Ana akkana beeka karaa. Amma dhimma islaamaa dhimma minaaminoo miti. Dhimma dalaydee fuuraa kee fudhachuu fi fudhachuu dhabuuti. 300 kana waa biti jedhesi kenne moo na dhukkuba yoo deemte keessummaan qoy abdi na sirreessa fi na dhukkuba yoo du'e keessummaa tiyyaan addanaa galchita ilmoo kiyyaan na aananii bitee si kenne moo komishinii si kenne. What the reason? Maaliif seeni akkaawunti keessa 300 kun abdirraa gara Kamaal maa seeni? Wanni amma an kakachisuu barbaadillee bakka kanatti ani takkaa nama gargaaree komishinii illee fudhadhillee hin beeku naa kennanillee hin beeku anillee fudhachuullee hin barbaadu. Maaliif seeni hadeebisu? Maaliif seeni sana hadeebisu? Maaliif seeni? Kakuu bira maal na waan seeree hin himtuati? Na dhageeffadhu kaa doktori sitti nu jira baro. Jaafummaa maal wareetilee rakkadhe namoota Haidar kiyya dhageetta. Ustaz. Amma Haidar na dhagaa jirtami. Ila Gojira ustaz. Na amma haasawa guddoo kwaan ganaa itti deemna birriin 300. Birriin 300 sirra seene museen. Birriin 300 seene. Yoo komishinii ta'ellee haraama. Birrii 300 san maaliif sirra seene? Tokkoffaa mucaan kun guyyoota dheeraadhaa fi of hin beeku ture guyyaa 3-4 ICU keessa ture. Ani sa'a sanitti sumuni cabduu san gaafanne waan baa tureef mallaakiyya qofaa mitiyyuu imimmaan kiyyallee jigseera. Sa'a san of hin beeku waan bahee fi waan dhise innuu afaaniin dubbataa jira waan ta'eef waan beeku tokko illee qabu. Ani garuu namummaadhaaf baasiin hammanan jedhamne maybe amma yoo amma kanaa olillee jedhe namni amma waan wal dhabdini jechuu danda'a waan ta'eef mallaqa ofii kiyyaa baase guddaadha. Manni yaalatas ni beeka. Namni kun Haidar kiyya ila baasilee yeroo sanin kubsataa ture baafte saniif sii kenneemi. Ani isaallee hin gaafan dhiisee isaallee dhiisee anaa umraa deemuuf gaafa jedhu Ustaaz Xaahir tikeetii naa muran. Tikeetii Saudi Airlinesidha. Dhaga'uu jirtaniimi? Tikeetii Saudi Airlinesidha kana osoo sababa yaala isaatiif olii gadi fiigu tikeetiin Saudi Airlinesidha narraa gubate. Narraa gubatee jennaan ani isa bira oolee bulaa mucaan kun amma kanatti taasisa kun wallahi daayipiriitti uffisa waliin bu'aa turre. Gaafa san osoo akkas waliin dhama'u guyyaan kee jijjiiramee Saudi Airlinesin mallaqa deebisuu didee tikeetiin harkaa gubate. Kunu darasii Haidar Dr. Asli dhageeffadha Ustaaz. Booda mallaqni naannoo miliyoona 6 gaafa gahu ani tikeetii kana sirraa kafalaa naan jedhe. Sirraa kafala jennaan lakki hin barbaadu jedhen. Sirraa kafala xiqqoo na tajaajilii viidiyoo minamina hojjedhu poosti godhii wanni faajee keetti sii kafala maasiin jedhe. Haa himatu meetu barra koonkee. Akkas hin jenne. An kan jenne akhira qaba waan ta'eef anna muslimaati beektan sobuwan. Maaliif hin jedhe beektaa? Akkinni jedhe sirraa kafalaa jedhe. Maaliif sirraa barbaadu? Ta'isaati fuudhu kubaara. Dr. Asli. Tokkoffaa wanni akkinni jedhetti osoo achitti tikeetiin irra lagaa gubate. Tikeetii gubachuusaa tikeetii kana kanaa murellee Xaahir galatooti.
سيقول جرامي كن أستاذ طارق قال ثورة قاعدة هم بيكان كيزي كان اللي أكمل ملاك كان الرجل اللي جلك بتمي يكون أسير وانتي فينا عالم جود دارا سو رجعنا ربهاني لما كان اللي تمي تنجرا لما يكون اللي أكجر ميديا تروح نبت بيخاني وهندا فوق قبسات الملء وان هارو عميد سو تكيتي كان هنكا فلا سبب كي أسوا أستي ولقى في دوم سيقول قبتي أنا كفل جنا لكن كفل توجرين أشي والله وبالله وتالله أكاونتي كيا فودي وفي ساعتي مال جدا سلكي نابتا ميشا سعودي را نابتا في الدا مجادني سن اللي ياما سعودي را ميشا نابتا في الدا جديتيني ملك أكاونت رتي ما يوفقني كوما ترى دبچون دن دومتي هيدا به كاچي غبه بر ما انو ست مجرا بر ملك نغافته غلچي في بكر تولم نبر نغافته كومشيني كني في ججير غارو ربي الدنيا آخرانا هونجسو ميشا سعودي رابطنا في الدنانجرتين ملك أكاونتي كي رجلت مجان تمام سنة بودا نلقى فرخان سنة بودا أنا سعودي ويا لما فاقا سعودين ديمو غافا سعودي ديمو مال سيبتا تكامو غافا دبي غافا دو وجي أكام باس اللي قبقبا نمر اللي قبه وديفن هون دغافا أرغتو ملك أسان نرى فرقة جديدة شدا باسي اللي تلما دبين أكرر اسمي تبي قابسني مجانكم باسي را دبيرا جيتشو دام ملك أسان نديسي جيتشو لوان جرو حق نجرو إسخنا مالي وان أم كوميشن دايرة قافتس إنكابو كان رتي قرآن كبير كاكتو نندندا إن اللي كوميشني كنّي في دلقة ملك أنا برباش نجابة ميجا وابسنا أصلي كونا موتا كبودة زرجرا ميجا وابسنا أتوقع هاي خلاص هيدرش ما يتعبني عبدي ماجد دكتور أسري أوه عبدي كي عبدي ناوف سمه ودو عبدي دبسو بانه دكتور أسري دبادة أوزالا دبادة أيش عبدي نشوف ميوت قرأته